yoo thumbnail kake namni hin tuqne viidiyoon kake in ilaalamu. Amma daqiiqaa muraasa keessatti thumbnail professionally akkamittiin hojjechuu akka dandeessu si barsiisa. Thumbnail jechuun suura xiqqaa kan namni dura argu yeroo viidiyoo YouTube irratti ilaaludha. Yeroo ati viidiyoo tokko YouTube irratti banuuf deemtu dura suura tokko argita. Sunini thumbnail jedhama. Amma akkamittiin akka thumbnail suni itti midhaaksani si agarsiisa. Kanneen haaraa taatan subscribe gochaa maatiiwwan chaanichaa akkuma duraatiin like fi share gochuun dagatina. Gara viidiyoo jalqabaa thumbnail hojjechuu fi application nu barbaachisu application Canva jedhan. Application Canva kana Play Store keenyaa kan silkii keenyaa eri jiru irratti tuqne bakka search kan dhufne Canva inni as qoranna. Canva jennee yeroo nu as qorannu kan gubbaan nu gabbaas kana aynammaa tana duraanii install godhee jira open naanidha. Isin ammoo install san gaafata. Install yeroo inni san gaafatu install gootanii yeroo inni open isanii gabbaasu open dhoftanii akkana seentan. Canva kana email keessanii seentanii yeroo email hin qabne email banachuu dandeessanii karaa email dhaftanii amma ammoo email keessanii seentanii bakki search yeroo inni akkana isanii gabbaase bakka search gubbaa kanarra dhuftee armatti YouTube thumbnail jettee akkanattiin YouTube thumbnail yeroo nasi gabbaasu YouTube thumbnail kajir kana irra dhooftee search goota. Yeroo search gootee asalaatiin YouTube thumbnail YouTube sanii gabbaasa. Thumbnail hedduu tasira atammoo tokko dasalaaltee irra tuqtaa fakkeenyaaf amma kanam irratti tuqne sana agarsiifnuuti. Yeroo sarara tuqtanii akkana sanii gabbaasa. Akkanatti kunini kanama biroo isin ammoo kan fuutanii suura kana suura keessanii jijjiirtanii barreeffam kanallee barreeffamuu fi itti barreeffachuu barbaadan suni itti barreeffatanii seenyedha. Suura kana irra balleessuu fi suura kana kan irra tuqtaa yeroo irra tuqtu bakki gubbaa kanatti delete ka jedhu si gabbaasa delete dhoofte balleessa amma baddee jirti. Ammoo suura keetti galfachuu fi bakkam jala tana kan gadhuftee bakki jala taam gallery jechaan irra sarara sana agarsiistana irra tuqatanii erga isin irra tuqatanii gallery video keessanii gallery silkii keessanii kee jirsanii gabbaasa. Picture keessanii barbaadanii picture keessanii gallery keessan kee jiru keewwatanii picture ammoo duratti background irra balleessuu qabdan. Akkamittiin akka picture background irra balleessuu qabdanii viidiyoo tan keessan agarsiisa. Fakkeenyaaf amma suura tokko fudhadhee san agarsiisuuti. Suura tokko fudhadhee san agarsiisa. Fakkeenyaaf amma suura kana fudhadhee san agarsiisuuti. Akkanatti add to page akkana sadii gabbaasa. Amma kanamma suura kana background qaba. Suuraan kun kumsaara dudduubii adii. Amma akkamitti dudduubii adii kan irra baafnu yeroo san dhuftanii amma remove background remove gottanii PO kunni kaffaltii san gaafachiisa. Qaxxitaa as keessa baatanii silkii teessan irratti Google Chrome akka jedhu kan silkii teessan jiru Chrome silkii teessan jiru irra deemtanii Chrome akka jedhu silkii teessan irratti irra tuqtanii irraanii bakki search keessa kana gad dhuftanii bakki search keessa dhooftanii irraanii remove background jettanii remove background yeroo san jettan akka search gootanii ka gubbaa irratti sanii dhuf kana irratti tuqtanii yeroo sanii akkanatti irratti tuqtanii upload image sinidha image upload sinidha kan akka irratti tuqtee suuraa amma barreeffama suuraa amma barbaadda suuraa amma jala balleessu barbaaddu suni silkii akteer barbaadda. Fakkeenyaaf suuraan tana suura hojjata kanatti irratti tuqtee akkanattiin deemee background suura keetii balleessaa jechuudha. Amma kun sana agartanii background balleessaa jira. Irraanii download jirka jala kana irratti tuqtanii download ka jirka irratti tuqtanii irraanii free ka jedhu irratti tuqtanii akkanattiin download dandeessanii. Erga downloadanii Canva deebitanii amma suura keessanii kee galfattan. Bakka amma suura duraan irra balleessan ta'an suura keessanii ka background duuba balleessan kanam sana agarsiisuun amma irra galfatanii suura kana amin kaasa akkan irratti tuqee suura kana delete suura kana si deleta irraanii gallery ka jedhu kan reebuu sana agarsiisan malee irra sana agarsiis kana irratti tuqatanii seetanii irraan akkanaanii suura gallery keessan kee jira kan sanii gabbaasa ka amma ani reefuu background jala balleessuun gubbaa irra nuuf fida
gubbaa irra jiru suni akka irra tuqxanii irraan add to page irra tuqxanii amma kumsanii arguu jirtan kana suuraan amma background hin qabu jechuudha. Background hin qabu jechuudha. Akkanattiin gama erkisanii akkanattiin cinaa kan qabdanii bal'isanii akkanatti keewwatanii jechuudha. Amma barreeffam kana barreeffam keessanii jijjiiruu fi akkan tuqxanii irra dhooftanii irraanii bakkam edit kan jala kan kaanamne sarara sana agarsiis kana irra dhooftanii erga irra dhooftaniin booda barreeffam keessan itti qorattanii fakkeenya amma how to akkamittiin akka thumbnail professional midhaaffatan sana agarsiisee thumbnail video tana midhaafsuu jira. Amma ani nama akkam isanii jechuu jirkanatti afaan Oromoo kana afaan Oromootiin itti qora. Isan amma afaan feetanii fayyadamuu dandeessanii afaan Ingiliffaa afaan Amaaraffaa fayyadamuu dandeessanii anammoo afaan Oromootiin itti qoree sana agarsiisa. Fakkeenya amma akkamittiin itti qoree sana agarsiisa. Amma akkuma san arguu jirtan kana thumbnail keenya barreeffama keenyallee jijjiirannee jirra. Barreeffama kana kala biraa halluu biraa itti jijjiiruu fi bakki jalaan san dhuftanii kala arjeetti karaa dhooftanii karaa feetanii jijjiiruu dandeessanii. Fakkeenya nam kalaa tokko erkaa'uti karaan gurraachi godhu kala adii erkaa'uti. Akkanattiin irraanii foonti dhooftanii boolli dhooftanii furdistanii irraanii akkana dhooftanii qoo akka gachiiftanii walitti jijjiirtanii irraanii foonti saayis kajir karaa dhooftanii saayizii isa guddisuu dandeettanii. Fakkeenyaaf anam saayizii isa guddisee sana agarsiisuuti. Saayizii isa guddisee sana agarsiisuuti. Saayizii isaa kana guddisee sana agarsiisa. Irraanii reetii kan dhooftanii amma barreeffam keessanii akkana furdisanii kaa'uu dandeessanii akka feetan tolfachuu dandeessanii waan biraalee suuraalee biraalee itti daddarbuu dandeessanii barnooti keenya kaarraa kana fakkaata aga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaa tura seenidha. Garuu viidiyoo tanaa sheerii fi akkasuma channel kana subscribe godhachuun dagatina akka wanni addisii naniini wanni haarawaan gadhiisu sana qabduu fi godhachuun dagatee seenidha. Haga guyyaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Galatooma.